Kiristaana Islaamaa nu gargaaru amantiin tabbaatti akkasiin habeenu. Facira la jaquette, burrate de facira masalam, alekume mafira, inkofomo kebere, mila. Karamesa, fengale kudar fankalesa, rafimbul. ልጅ አሪድ ዘረኛውን አሉ ምናምን ላይ ጭራሽ አይደለም ከሰው ጋር ከንስሳ ጋር በምርጥ ነገር መስራት አይመቸኝም። በሰው አይሆንም ባለው ነገር ይሆናል ብለ ከዛ እንደዚህ ክብር ነትሜ ዋይ ሎቲኬ ከና ሳሲ ድፈ ሎቲኬ ኩኒ ያደታ በረደር ቤቲ ዲባፍ ሸንተማ ቦዴ ከበጀሜራ አማ ኩኒሞ Sibiro ya marishasha, daftara mabarikata, garina walamna lata. Sibiro ya marishasha, daftara mabarikata, garina walamna lata. Dochi sako ya marishasha, moye kayatu ya marishasha, boratif tati. Doya dako ya marishasha, sena dungadu ya marishasha, ya dapsi tati. Sibiro ya marishasha, daftara mabarikata, garina walamna lata. Loco manike kawe, kai Suzuki ya Suzuki, si tu charrate mamado. Loco ya mamado, loco que su mano fe, kai kukufi ya kukuftuko, si tu charrate mamado. Loco ya mamado, loco karamanake, korati busi kora dabali, koratin kara gora nabuta, garan nakuta mamado. Loco ya mamado, loco bri dabjate, bri tugate, bri norida, hitate kesa kuchuma kesa mamado. Loco ya mamado, loco bri tunala, mitate dese ergate desa, duluma kesa mamado. Loco ya mamado, amamote amamoni kelalite, oboko sawakin kite senyone lafti sinchite. Amamote azereo, lotin kapru lotelita kelapa koya zare. Amamote azereo, mana ke gadi. Amamote azereo, awal chisadi. Amamote azereo, toko minjicha. Amamote azereo, toko dirsicha. Amamote azereo, lotin kapru lotelita kelapa koya zare. Amamote azereo, lotin kapru lotelita kelapa koya zare. Barbare baba sukara, kawa kote askare, barbare mati chukara. Barbare baba sukara, mana ke narsini. Barbare baba sukara, malnyate sinjadu. Barbare baba sukara, koba ke taini. Barbare baba sukara, malnyate sinjadu. Barbare baba sukara, namandu pisini. Barbare baba sukara, madam te sinjadu. Barbare baba sukara, kawa kote askare, barbare mati chukara. Barbare baba sukara, kawa kote askare, barbare mati chukara. Wantoota keenya kun Dr. Qadiidaa Showdha. Dr. Qadiidaa Show har'a keessummaan jedhu yeroo hunda asirratti dhiyaatee ofiisaas show adda addaa kan dhiyeessudha. Obbo Raajii baga nagaan dhufte.
Magana gaannoo eddan Dr. Egaa sagantaa keenya har'aa kanatti taasisnu baanne irraa gidduu kana rakkoodhuma adda addaatiif mee waa'ee artistoota Oromoo kaleessa moo engadda buraayyuutti hubaatii guddaan irra ga'e sun ni haa calqabnu. Hawwii Qananii akkasumas Lijii Yaareed kan jedhan akkasumas sirbaan kan biraa Atiin Dassaaleny beekamaa natti fakkaatee akkasumas namni 60 ol hubamuusaa warri har'a OMN irratti ibsanii ture. Kan akkamitti ilaalta? Maal garamitti hunda dura gidduu kana babbannee jira toora miidiyaarraa haaluma hawaasummaa nu qabeetu saniin dhiifaman jedha. Xiqqooshee wantoonni buraayyuutti raawwataman kun akka xiqqaatti waan laalamu yookiin immoo laayyoo gabaabsamee laalamu wayii natti hin fakkaatu. Wantoonni achi keessaati qola qaban baay'eetu jiru. Keessaayyuu artistoonni Oromoo jijjiirama ammaa dhalate jedhamu kana keessatti shoora olaanaa qabu. Jijjiirama kana keessatti qofaa miti artistoonni Oromoo dirqama dachaadha kan isaan ba'aa turan kanaan dura jechuudha. Aadaa guddisuu walmaddiitti qaama qabsoo bilisummaa saba Oromoo ta'aniitu gumaachaa turan. Inni kun immoo dhalootarraa dhalootatti darbe. Waggoota 50-40 dura yeroo namni afaan Oromoo dubbachuun qaanii ta'etti weellistoonni keenya miiraan saba isaanii kakaasaa turan. Fakkeenyaaf harmeen Hawwii Aadde Ilfinesh Qannoo bara 1960moota dhumaa keessa jalqaba 70mootaa keessadha kan waa'ee Oromoo dubbachaa turte. Bara namni itti afaan Oromoo dubbachuun rakkoo ta'etti jechuudha. Boombii 1970 nan yaadadha gaafan gaaffii ishee godhu. Biyyattii keessatti lammiileen hundumtuu godinaalee yeroo Skiflaagar jedhamurraa walitti dhufanii Finfinneetti yeroo qophaa'an Habashoonni ajjeesuudhaaf boombii borsaa ishee keessa kaa'an fa'aa akka hafte naaf kaastee turte. Achirraa kaaseeti qabsoon kun wal hidhataa dhufee har'a ga'e. Kanaaf aarsaa artistooti keenya kaffalaa dhufan kun guddaadha. Adeemsa kan hundumaa keessatti maaltu godhamaa ture? Yerootti artistoonni Fanjiidhaan Dargiinis ajjeesaa ture. Mootummaa TPLF keessattis artistoonni keenya kolaafamaa, miidhamaa, hidhamaa, ari'atamaa turanii. Rakkoo dhufee darbaa Oromoo qooddatu akkuma qooda qabsoo keessaa qaban rakkoo Oromoo irra gahaa tures qooddataa dhufan jechuudha. Inni Hawwiin faaf Lijii Yaareed faarra ga'e kunis qaamuma kanaati aarsaa isaan baasan jechuudha. Rakkoon irraan ga'es qaamuma duraan gahaa ture sanadha jechuudha. Adeemsa qabsoo keessatti kan Oromoon kaffalaa ture jechuudha. Inni kun xiqqoo ishee kan namatti hadhaa'uu fi Oromoon gabbedee dhaabbatee of ilaaluu qabu jedhamee kaa'anu kana wajjin wal qabatu tokko dubartiin Oromoo kabajaa ka qabdu. Dubartiin kabajaa qabdi. Dubartii Oromoo dhiirtii akkasitti hin dhaanamuu isii. Naannoo Oromiyaa keessatti sanuu bara Oromoon aga kaleessaarraa jireenya yookiin adeemsa sirna fooyya'aan qaba jedhee of waamaa jiru mootummaa kana keessatti biyya isaanii keessatti reebamuun isaanii waan guddaadha jechuudha. Kanas qofaa miti. Poolisii Oromiyaa tariitii yoon hin dogoggorree jalqabaa mootummaan kun yeroo olaantummaa TPLF irraa jijjiiramni dhufe jedhamu warreen jijjiirama fudhateen akka institushiniitti jalqaba aantummaa uummatummaa agarsiise poolisii Oromiyaati. Inni kun mata dhukkubbii ta'eera qaama keessa jiruttis qaama maqaa Oromoon qabsaa'aa ture ODP irraa kaasee kanneen biyyattii keessatti immoo egeree Oromoon barbaanne institushiniin kun akka dhaabbataatti jijjiiramni aantummaan uummatummaa keessatti mul'achuun rakkoo waan fideef waggaa tokko gidduutti dhaabbanni kun mataansaa poolisiin Oromiyaa jechuudha. Akka inni ulee siyaasaa ta'uu humni irratti hojjetaa jiru jira jechuudha. Agarraa mudamoota kaleessa yeroo jijjiiramaatti gatii baasisanii humni kun akka uummatatti aantummaa uummataa ibsu taasisaa turan humnoonni kana hoogganan gareen hidhamaniiru. Fakkeenyaaf Koloneel Gammachuu wajjin koomaandaroota 4 kan mana hidhaa turanii kanneen godina ajajaa turan jechuudha. Warreen amma poolisii geggeessaa turan aangoorra jiran. Institushiniin sun akka yaada biraa fudhatu taasifamee jira jechuudha. Inni kunis waa mul'isa jechuudha. Kan reebe poolisii Oromiyaadha waan ta'eef. Ittaanee dheengaddammaa Oromiyaatti sana jedhanii humni haaraa eebbifame kun humna sanadha kan rakkoo kanaan qaqqabeedha kan odeessa qabutti jechuudha. Humni kun infiltrate ta'eera jechuudha. Inni gama biraatiin ilaalamuu qabu immoo Oromiyaa keessatti qaamonni nageenyaaf qaamonni tikaa kanneen
adeemsa muummicha ministeeraa Itoophiyaa kaleessaa ijaaruudhaaf raawwii deddeemsan keessatti warreen infiltard ta'ee dhimma dhuunfaa isaaniitti ba'anis jiru akka instituushinii qofaatti miti jechuudha. Kanneen Oromiyaa keessatti guddatanii afaan Oromoo dubbatan kan waan Oromoo isaan hin quuqne fayyadamanii carraa argataniin fayyadamanii warri humna tikaa fi humna nageenyaa keessa jiran Oromoo miidhaa jiru. Magaalaa Adaamaa keessatti, Dirredawaa keessatti, Asallaa, Gobbaa keessatti kan raawwatame kana jechuudha. Qaama isa kanaadha inni Buraayyuuttis raawwate. Walumaa galatti adeemsi kun waan xiqqeessinee namoonni artistoonni 4-5 miidhamanitti otoo hin taane uummanni Oromoo kan immoo kun Buraayyuudha magaalaa Finfinneetti siqaa sagalee argatanii hawwiin kan dhaanamte lammii biyya alaati Oromoo yaa taatu malee dhagaama argate malee Gujii keessatti, Borana keessatti, Wallagga Arfan keessatti, Giddugaleessa keessatti Oromoon guyyuutti du'aa jira kana caalaachu. Kun reflectionii uummanni Oromoo hundumtuu argaa jiruu fi gocha mootummichis uummata garbiraa irratti godhaa jiru kan mul'isu jechuudha. Walanciitiitti Boosattitti akkasuma dargaggeessa tokko Rasaasaan du'ee yeroo waajjira adda bilisummaa Oromoo banamu yaaliin ajjechaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo irratti godhameera. Kanneen kana wal bira qabame hundumtuu yeroo maalaalamu Oromoo irra rakkoo ga'aa jirudha kan ta'e. Garuu Finfinneetti siqaaf miidiyaa coverage waan argateef namoota beekamoo waan ta'aniif sagalee baay'ee followers waan qabaniif malee guyyuutti Oromoo face godhaa jiru kan reflectioniin sun. Walumaa galatti akka institutionittis waa adeemsi kun adeemsa akkanaa kun mootummichi maal barbaadaa jira. Filannootti deemaman ni jedhamus biyyattiin jijjiirama fidaa jirti ni jedhamus Oromoon gabbadee dhaabatee akka isa ofisa laalu mallattoo guddaadha kan amma mul'ataa jiru jechuudha. Mootummaa akka institutionitti poolisiin qaama mootummaa ta'e akkasitti nama reeba yoo ta'e booru rakkoon tokko iddoo sirbaaf gammachuutti akkas kan nama reebe gaafa booru rakkoon tokko mormiin tokko dhalatu immoo akkuma kaleessa Tigreen ilmaan keenya godhaa turte addarra Rasaasaan nama dhawu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waan xiqqeeffamee ilaalamu wayii miti. Poolisiin kunis yeroo kana raawwatu qaama isa hajajurraa hoolaan gooftaa gaarii qabdu diboola keessee bultii jedhan. Mootummichumatu caasaasaa akkanaan ajajaaf raawwate malee ajajamaadha. Poolisiin qaama ajajamaadha. Qaama ajaja kennu miti jechuudha. Kanaaf akka hojiitti hiikamu rakkoon kun akka dhaabni mormitootaa faarfamee dinqisiifamee jedhameetu sababaan ka'u jechuudha. Gochaa godhame mootummichi uummatarraa hin ga'etti ga'e caalaa caasaa mootummaa keessa taa'anii gochaa kana gara biraatti jijjiiruudhaan dhugaa Oromoo warra dhoksuuf tattaafatan illee uummanni ilaaluu danda'u qaba. Qaamotuma mootummaa waajjira badhaadhinaarraa kaasiitii aktivistoonni ODP maalsaa akka isaan barreessaa turan saba himaalee hawaasummaarra jira. Yaa isumaan amma mee raajii kanarratti dabaluu fi amma seera dimokiraasiidha jedhamee namni atleast namni amma danda'e tokko dubbachuu ni danda'a garuu dubbiin uumaan fiduu jedhameetiin namni uummanni Oromoo baay'ee hidhamaa jira. Dimokiraasii yoo ta'e ati meeshaa qabattee mootummaa sun irratti hin ka'iin malee waan barbaadde dubbachuu kan dhaabbilee barbaadde gargaaruu dhaabbilee barbaadde ati jaalattee sirbuun mirga keeti. Nam tokko mirga qaba waggaa jedhan dimokiraasii waggaa jedhanii mootummaa sun duwwaa miti anati wanni jettu. Anati jaalatte waa'ee isaa duwwaan dubbattu. Waan barbaadde isa mootummaan jibbu sunillee nan jaaladha jettee dubbachuudhaaf dhoowwamuun sirra hin jiru. Kaleessa akkuma hawweenis jetteetti yaadee dubbachaa turetti aan rukutamanii sirba isayyuu isaan ture. Achi keessatti uummanni achi keessa jiru abaa'oo fi waboo kan dhaadheessuudha dubbatanii waboo abaa'oo jedhanii sirbanii. Kun immoo mirga isaati akka nama tokkootti. Dhoowwuun irra hin jiru ture mootummaan kun dhaabbatee waan gochaa jiru ilaaluu turre jira. Warra godhe kanas qoranneetiin dhiyeessina jedhanii dhugaa jecha otoo hin ta'in yeroo baay'ee biyya Itoophiyaa sun irratti hin qoranna jedhama malee qoratamee amma yoonaan gahamee hin jiru. Nama baay'eetu ajjeefamee Dr. Ambaachoon fa'aa waggaa ajjeefamanii amma yoonaan qoratama jedhamee amma yoonaan qoratamee eenyu akka ta'e ibsi gaariin nuu kennamaa hin jiru. Namni baay'een iddoo adda addaatti ajjeefamaa hin hidhamaa hin qoratama jedhama. Jecha malee hojiin lafarraa hin jiru. Kun immoo mootummaan kun garamitti deemaa jira kan jedhu baay'ee nama yaachisaa, baay'ee nama sodaachisaa. Oromoonis
bakka wanni isaa fixaa jira. Obsa isaa fixaa waan jiru fakkaata iddoo adda addaa. Kanarratti mallattoo an agartu biyya adda addaa keessatti daasporaan amma hiriira bahaa jira. Har'a Awustiraaliyaatti darbee jira. Darbaa ture daqiiqaa 5 dura dhaabbatee. Siyaatilitti darbaa jira, DC'tti darbaa jira. Kun egaa qabsoon 2015-16 akkanatti calqabe. Mootummaan rakkoo TPLF keessa maalirra ga'ee kan jedhu amma humnan qaba gargaarsan qaba jedhee tuffatee dhiisa ta'e boru Itoophiyaa amma jedhamtu garantaanetti deemsisaa jira. Kanaafuu dhaabbateetti yaaduutu irra jiran jedha. Isatti aanet gaaffii amma meegaa kanumaan wal qabatee egaa waa'ee abaa'uu amma kaafaa'uunis akkuma abaa'uun sun biiroon isaanii baay'ee hidhamaa cufamaa jira. Miseensi isaanii baay'ee akka jalaa hidhamaa jiru kanattis bilbilanii himaniiru. Karaa adda addaa immoo har'allee jaldu lixa shawaa aanaa jalduu magaala Goojjootti biiroo abaa'uu akka cufamu sodaachisanii dubartii tokko mana ishii kireessite oofisa abaa'ootiif jetteeti mana hidhaa fuudhanii mana hidhaatti galchanii guyyaa tokko doorsisanii wabiidhaan akka baatedha. Keessaan isaan baasa jettee waadaa waan galteef gadhiisanii kun akkasitti ta'amaa jira. Egaa dimokiraasii filannoo akkamiitu ta'aa jiramoo 1992 suntu dhufaa jira maal sitti fakkaata? Dr. yeroo baay'ee dhimma kanarratti yeroo jijjiiramni dhufee jedhamu jijjiirama gufachiistu jedhamee yeroo miidiyaalee garaagaraatti nurratti quba qabamaa ture dubbataa ture. Sineeriyoo yookiin haalli kun garamitti nu geessaa kan jedhu keessaayyuu irra caalaa 1991 bara chaartaraa irra caalaayyuu 1974 waliin wal fakkaata rakkoo sanatti nu geessa jennee waggaa dura dubbataa turre yaadatta yoo ta'e simooliin marii ONN irratti goon irratti amma dubbiin 92 fakkaachuu ni mala garuummoo haala 92 ol hadhaatu dhalata jedhee yaadaan akka kootti jechuudha. Wanti hadhaasa taasisuu tariitii 91-92 abdiin wayini jira ture. Yeroos Oromoon siyaasaa xilal gar tokkotti duufaarra hin turre. Battaluma sanatti injifannoon argames otuu yaadamii waan argame waan tureef Oromoon xiqqoo ishee yeroo sanatti siyaasaasaa roga qabsiifachuu fi gara aangootti deemuu caasaa yookiin instituushinii Oromoo cimsu hojiilee gurguddootu turanii yeroo sana keessatti wal xaxaa kan ture jechuudha. Inni kaan Oromooma jedhee waamuyyuu hin beeku ture. Isa kana Oromoodhaati jechuun hojii tokko ture jechuudha. Yeroo sanatti assaayimentii baay'ee qaba. Iddoo kaleessaan jirru akka sabaatti har'a jechuudha. Haalli 91-92 keessi turame sunis xiqqoo ishee amma tokko jijjiiramni guddaan ni jira jechuudha. Aguma ammuma jijjiiramni jiru immoo haalawwan aarsaa kaffalsiisanis immoo wal xaxaadha jechuudha. Yeroo sanatti humni Itoophiyaa kaleessaa ijaarra jedhu rukkutameera. Ka'uu hin danda'u bifa jilbisaa jalaa rukkutamee ture jechuudha. Itoophiyaa kaleessaa ijaarra kan jedhu 91 keessatti akka abjuutti mul'atu. Me'iyaadidha ture kan xiqqoo jireenya fakkeessumaadhaaf namootuma muraasaan Profeesar Masfin fa'aa namoota muraasumatu waa kakaasa ture. Kanaan alatti hidda fageeffatee Itoophiyaa kaleessaa amantii tokko biyya tokkitti ijaarra kan jedhu hin jiru ture mul'an. Olaantummaa Tigreetu saboota biraa cabsuu irratti saba irratti kakaasuutu ture yeroo sanatti jechuudha. Aangoo dargiin dhiisee deeme harkaan qabachuu irrattidha rakkoon kan inni yeroo dhalataa ture. Amma garuu akki yaade kaleessa TPLF hin godhaa turetti har'as immoo badhaadhina jedhee paartiin jijjiirama geggeessa jedhu kun wal fakkaataama akka adda wayyaa kan hojjetaa jiru. Inni kun wal fakkaata. Haalli immoo iddootti garaagarummaa qabutu jira. Haalli iddootti garaagarummaa qabu kaleessa sirni luktisaa jalaa rukkutamee waa'ee Itoophiyaa hawwii Itoophiyaa kaleessaa qabu sun har'a ka'eera jechuudha. Har'a deebee dhalateera. Innis maali? Rakkoo gara biraadha jechuudha. Ka TPLF kan yaade geggeessaa ture. Akkuma jirutti ta'e rakkoon lammaffaa isaan humni kun cimee ka'eera. Inni gara biraan immoo Oromoon of keessa isaatti deebi'ee maaltu narraan ga'e maaliin baradhe waggaa 27tti jedhee of ilaalaa hin jiru. Inni kun immoo yaada duufaa gar tokkotti Oromoof Oromiyaa irratti yaadonni jiran garaagarummaan xiqqoo jiraachuun sun maal fidaa aarsaa baay'ee nama baasisa jechuudha. Kanaaf aarsaan 91-92 jiruu fi ka amma jiru kun irra guddaa ta'a jechuudha. Irra baay'ee cimaa yookiin wal xaxaadha haalichi jechuudha. Walumaa galatti yommuu ilaalamu garuu
garasitti nu geessuu danda'a kan jedhu ta'eewwan mul'atan jiru jechuudha. Filannichi sirnaan geggeeffamuu danda'a. Waan sirnaan geggeeffamu natti hin fakkaatu. 91 beeki Ihaadegis aangoo hin qabu. Mootummaa kan waliin uumani mormitoota wajjin. Mormitoonni mootummaa keessa jiru turanii beeki. Har'a garuu mootummichuma ta'e aangoo hundumaa harkaa qaba. Kennaadhas fudhataadhas waan hundumtuu harka isaa keessa jira. Kaleessa humna hidhatee qaba. Mormitoonnis addi bilisummaa Oromoo humna hidhatee qaba. Paartiin obbo Jaarraa Abbaa Gadaa warreen kaan Oromoo abbo shanan ta'anii paartileen Oromoo galanillee haa xiqqaatu waraana of harkaa qaba. Addi bilisummaa Oromoo waraana 1000 lakkaa'amu of harkaa qaba ture jechuudha. Adda wayiinis akkuma amma isaaniitti waraana qabu ture. Har'a bar instituushinii hundumaa kan dhuunfatee jiru mootummicha. Inni ol mormaa jiru kun immoo qawwee haa dhabu malee yaadaan mootummaa sanarra wayyaa'ee deeggarsa guddaa qaba. Kanaaf aarsaansaa fagoo ta'uu danda'a. An akka kootti akkanatti mul'atutti filannoon kun raawwatamee dimokiraatawaa ta'e geggeeffama kan jiru natti mul'atu. Ammayyuu KFO'n walgahii uummataa geggeessaa jiru duula na filandaadha jedhee mootummaan boordiin filannoo dhaabsisuu fi itti barreessuudha kan dhagaa jiru. Paartiin badhaadhinaa garuu marii uummataa miti duula na filadhaa geggeessaa jira. Gandarraa deemee maallaqa gaafataa jira. Abbootii qabeenyaatti waraqaa hiruu nuun jiru baankii akkaawuntiitti kennaniitu kanatti gashaa jedhamaa jira. Duula filannaa immoo mootummaan geggeessaa jira. Addi bilisummaa Oromoo waajjiraalee garaagaraa banaa jira. Duulli na filadhaa immoo mootummaan geggeessaa jira. Warra kaaniin dhorkeera. Kanuma yeroo ilaalamu maaltu ta'aa jira kan jedhu waa mul'ata jechuudha. Kana hundumaa irratti garuu silaa falli ta'uu qabu. Mootummaan kunis isa filachiisuuf isa aangoo namaa kennu ta'uu dhiisee mormitoonni hundumtuu kan qoodarraa fudhatanii mootummaa ce'umsaa ijaaranii achi siqaneetu filannoo godhatanii gaariidhaan jedhaani gama kiyyaanii filannoon kun sirnaan geggeeffamee bu'aan gaarii irraa argama kan jedhu abdiin qabu haala walxaxaa keessas nu gasha jedhee yaada. Galatoomi Raajii sagantaa keenya irraa kanaan gochaa jiru Raajii Guddataa wajjinii anis yaadni qabu sirra waa'ee filannoo kana otoo mootummaa ta'ee ani anan godhu seera amma seera Itoophiyaa jedhamu suni konstituushinii jiruuni paartiin badhaadhinaa jedhee waan gochaa jiran suni seeraa aladha. Filannoo waan tokko jijjiiruudhaafis amma seerri mootummaan qabu suni Septemberiitti filannoon godhamuu baate hin jigaa jechaadha. Hin kufa waan haaraa amma Septemberiitti mirga qabu jechaadha. Otoo akka koo ta'ee ani filannoon amma Ogostiitti ta'u kun amma akka jiru kanatti almost more than 50% Oromiyaa command postii jala jiru. Uummanni akkanatti otoo ajjeefamu. Paartiin oppositionii ABO keessatti KFO irratti cufamaa miseensonni hidhamaa otoo jiranii paartiin dhugaa filannoon dhugaa ta'a jedhee yaadu. Otoo dhuguma wanniidhaan barbaadanii Septemberii hoggaa konstitushiniin kun jigu jechaadha. Hoggaa cabu transitional governmentii dhaabaniitiin paartii hundarraa kan dhufe transitional government waggaa tokkoof isaa ta'u jijaaf isaa ta'u waggaa tokkoof akkasii dhaabbameetiin filannoodhaaf nageenyi bu'uu power sharing godhameetiin security sharing godhamee waan hundi sharing godhameetiin transitional governmentiin godhameetiin otoo filannoon godhamee malee amma otoo godhameesi godhamuu baatus rakkoon dhufaa jira. Yoo godhames rakkoon ni dhufa amma akkanani mul'atutti mootummaan immoo kana itti gaafatamummaa kan qabu mootummaan mataa isaa amma aangoorra jiru. Kana security uummataa nagaadhaan gadi baheen namni galuu danda'u, daldalachuu hin danda'u, ijoolleen barachaa hin dandeenye, yuunivarsiitii adda addaatti ijoolleen Oromoo hidhamaa jiru, diraamaan adda addaa hojjetamaa jira. Kun otoo jiruutii filannoon keessattuu ganna walakkaa iddoo uummanni gahuu hin dandeenye. Warri amma observation jedhan observant akkamitti deemu amma Dabra Birhaan gammoojjii sun gammoojjii adda addaa gammoojjii jiru kana hunda akkamitti deemaniitu observii gochuu danda'u. Moo amma uummanni eega miseensonni immoo hidhamanii eenyu dhaqeetiin paartii opposition paartiidhaaf dhaqeetiin observerii ta'uu danda'u. Namni waggaa TPLF 97 sunis wanuma beekamuudhaan godhamaa ture jechaadha akka biyya Habashaa sunitti jechaadha. Kuni ani natti mul'atu filannoon kun godhama jedhees natti mul'atu yoo godhames
baay'ee rakkoo fida nama baay'ee dhumuu danda'a mootummaan itti yaaduutu irra jira. Transitional government waggaa tokkoof dhaabuutu irra jira jedhee yaadaan akka mataa kootti kan paartileen adda addaa kana mormuu danda'u mirga isaaniiti. Mee kanatti aansineetiin immoo amma waan baay'eetti deebina waa'ee ijoollee barattoota mee isatti haa calqabnu waa'ee barattoota Dambidoolloorraa diraamaa baay'eetu hojjetamaa ture anuu dura dhugaadha moo wanti kun jedheen ture garuu karaa adda addaa qoranneerra karaa miidiyaasii warra bosona keessa jiranis gaafannee kun akka hin taane nutti himameera. Barattoonni immoo garuu amma kaleessa Asraat Miidiyaa kan jedhamu intervii godhee ture argiteetta laata. Asraat Miidiyaa jedhee warra haadhaaf abbaa mucaa yuunivarsiitiidhaa qabamtee Finfinneetti fudhatamte kan jedhamu mucaan yuunivarsiitiis galteen beektu ganaa waggaa kutaa 10 baratti. Diraamaan akkanaa kun amma ekspoozii gochaa jira. Eenyu gochaa jira an jedhu sun egaa namni achirratti interview sunis ilaalee eenyu dubbataniiru. Security naannoo Amaaraatu gochaa jira jettee mucayyoon dubbattee eegasii obboleettiin isaan biraa dhuftee dubbattee taatiif abbaan dubbataniiru. Akkamitti ilaalta? Faayidaa maal kenna? Uummanni sun amma hojjaa dhiisee Gondar, Gojjam iddoo adda addaatti hiriira bahuun ijoollee kanaaf sobarratti kan hundaa'e waa'ee baankii 17 saamame jedhu sun wajjin wal fakkaata. Sobni dhugaan hin turti malee bahuun ishiin oolu kan jedhu Oromoon hoggaamamaa dhugaa qaba. What's the purpose? Faayidaa maalirraa argata mootummaan akkana gochuudhaaf yoo dhuguma mootummaan godheera? Wantoonni barattoota Dambidoolloorraa ka'e sun barattoota naannoo Amaaraarraa ka'e ergama 2-3 qaba. Tokko Oromoon yoo aangootti dhufe saba biraa irratti rakkoo biyya isaa keessatti uumuudhaaf ka jedhu siyaasaa sana saboota biraa keessa kaa'uufidha kan mootummaan kun godhe. Utuu dhugaan jirtu garuu haati Oromoo naannoo Amaaraatti ijoolleen Oromoo butamuun dhageenye nuni naannoo Amaaraatti ijoolleen Oromoo qalamuudha kan dhageenye. Ijoolleen Oromoo ifaa ifatti kibba bahaa Baalee Arsiirraa Maashoo fa'aa dabalatee namoota hedduuti qalamanii achi ari'amanis jechuudha. Sababa sanaatiinis barattoonni yuunivarsiitii Harommayaa yuunivarsiitii Jimmaarraa namoonni dhibbaan lakkaa'aman jechuudha kan gabatee barnootaarraa ari'aman. Warri kun har'a Finfinnee keessatti lafatti galan dhabaniitu rakkataa jiru. Yerootti waan nyaatan dhabanii waajjira adda bilisummaa Oromoo jala fa'aa deemaniitu namni isaan gargaarudha kan argaa jiru jechuudha. Inni kun akka inni dhokatu gochuudha. Inni gara biraan immoo saba kana tuqanii gaaf akka sabni kun ka'ee rakkoo kana keessa mootummichi umrii dheereffachuu barbaada. Yoo Oromoon akkanatti dubbiin irratti keessa saba biraa wajjin wal dhabbiitti ka'u isaan keessa umrii dheereffatuu barbaadu jechuudha diraamichi kana. Inni gara biraan immoo maa inni mootummaan siyaasaa mataasaaf jecha uummata Wallaggaaf uummata Gujii irratti waraana labsee geggeessaa jiru kana coverage tolfachuudhaaf maal godhuu qaba? Humna hidhatetu barattootallee akkas godhaa jira. Kanaan dura humna hidhatetu uummata iraarsaa jira jennaan uummanni lakki hidhattoota mootummaan na iraarsaa jira uummata miti kan na iraarsaa jiru jedhe. Qabeenya saamamaa jira jennaan baankii akkuma sila jettan baankiin 17 saamamee yakkamaan tokkoyyuu hin argamne kana jechuun yaa mootummaa mata ofiisaa saame yoo ta'e malee amma yoonaatti tokko hin argamin hin hafu yookiin immoo akkuma kanaan dura jedheeranii sa'aasi jalaa baddee abbaa hate wajjin barbaacha godhatte hin argattuu wayiidha. Kanaaf isa kanas jennaan ta'uu dide. Gama biraatiinis immoo tooftaa haaraatiinis aangomsinee uummatatti dabaladhamee humna waraana bilisummaa Oromoo kanas yaalameennaanis milkaa'uu dide. So wanti falli jiru excuse isaan interneeta cufuu bilbila irraa cufuu anamma haadha kiyya kan nama fagoo miti haadha kiyya gam bilbilaan argeeti ji'a 1-7 jechuudha. Namni haati isaa gabaa dhattee fi haati jalaa duute walqixxeen bo'anii amma nama tokkotti akka nama tokkotti anattuu natti dhaga'ama jechuudha. Sababaan itti bara TPLF jirullee baqattummaa kaampii mooraa baqattummaa keessa taanee biyya baqattummaatti warra keenya bilbilaan dubbisaa turre jechuudha. Rakkoo kanaaf sababaa mootummaan dhiyeessu maali? Sababaan qabu.
Kanaaf sababaa kanatti horachuudhaaf humna hidhateeru kan accuse gochuu qaba. Kan biraan immoo humni hidhatee gaaffiin qaba jedhee deemaa kun deeggarsisaa bulee dabalaa deema. Ofiis cimaa deema akka institutionitti deeggarsa inni qabus dabalaa deemaa jira yeroo ammaa kana. Isa kana dhaabsisuudhaaf maal godhuu qaba? Sababaa kana falateetu sababaa kanaan raawwachuu qaba. Akka itti dubbichi soba ta'u kan mul'isu namoota achi baqatan naannoo mugiitii baqatan dubbiseen jiran bilbilaan wanti akkasii hin jirudha kan jedhan. Maatiin barattoota kanaa jedhamus wal dhahaadha kan keessan. Qaamni mootummichaayyuu ministeerri deetaa barnootaa muummichi ministeeraa paarlaamaadhaaf gaafa ibsan communicationin biiroo muummicha ministeeraa gaafa ibsu ibsi kun hundumti isaa maammoo leelaa mattaawaqaa leelaadha. Waliin argu jechuudha ibsi isaan kaasan. Lakkoofsa dhiisi waa'ee lakkoofsaa irratti nama baay'ee sin deemu paarlaamaa guddaa irratti iyyuu abbaan duulaa fa'aa yeroo lakkoofsa dabalan arginee jirra. Isatu hin taane wantoonni muummichi ministeeraa paarlaamaatti dhiyaatee rakkoo achi ga'e jedhamu kanallee hangeenye yoo ta'e iyyuu jedha. Namni mana isaatti hin galle yoo ta'e maal jenna manni mana isaatti galee yookiin du'ee reeffa isaa arginutti numa bade jennaa. Hin bade jechuun waa biraadha garuu hin butamee fudhame jechuun humni raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana socho'us sakattaan geggeessaa jira. Waan barbaadan gochuu danda'u. Waan barbaadaniini namni qabamee amma kana dheeraa naannoo sana keessa tura kan jedhan amantaan qaba. Akka nama amala waraanaa beeku tokkotti tika isaanis haa ta'u diroonii qabu sarvalaansii baay'eetu jira. Waan kana warra kana dhiisiiti iddoo biraattiyyuu namni amma kanaa butamee hin turu jechuudha. Qaamni butee kun immoo parpazii buteef qaba yoo ta'e gad ba'ee maal alqaa'idaa fi alshabaabiyyuu of ibsuu beeki gaafa nama fudhatan waan barbaadan waan qabaniif jechuudha. Qaamni hidhatee jiru fuudheeru yoo jiraate tu ta'eeti waan fuudheef gad ba'ee dhagaama argachuuf hin dubbata ture jechuudha. Kun tootaalii rakkoo ani sila kaase uummanni kun dhumaa jira sababaa ittiin fixaa jiran ibsuurraa kan hafe sababaa biraa dhiyeessuudhaaf natti hin fakkaatu. Ministeerri nagaas egaa Itoophiyaan biyya addaati tu nagaan qabaatiin ministeera nagaa qabdi. Ministeerri nagaas naannoo sana deemtee ibsa kenniteetti ibsi isheen kennitu ibsi muummichi ministeeraa kennu waldhaa. Walumaa galatti diraamaan kun diraamaa qaamota akkuma kaleessa beddennoof arbaa guuguutti jalqabame saba biraa wajjin walitti buusuuf Oromoon saba biraa wajjin akka inni walitti bu'u barbaadaniti garuu Oromoon dammaqeera. Amantiitiinis yaalame kanaanis yaalame Oromoon guddaa waan barbaadu gaaffii isaa sanarratti waan xiyyeeffateef amma kanatti duufaan jiru garuu mootummichi kanaaf kan inni raawwate. Galatoomi Oromoon tokko ta'uunsaa gaaffii hin qabu. Amantiidhaan addaan qooduun qaataa qees balaa kaleessa Atlaantaa dhufanii ture. Uummanni kaleessa Oromoo hundatu dhufee Pirootestaantiin achi ture, waaqeffataan achi ture, addi caalu immoo amantii Musliimaa. Baay'ee ansi gammachiisu Oromummaatti akka boontu si godha. Ka'ee sheekiin tokko ka'eetiin nama Ortodoksii ka'ee hoggaa eebbisu. Oromummaa qees balaayis akkasuma immoo keessa Oromoo fi Oromummaa malee amantiidhaan hin jiru jedhe Macaafa Qulqulluurree. Islaamnii fi Kiristaanni kophaa nyaatu. Foonaan Kiristaanaa Islaamaa nyaata abaloon jedhamu hin jiru jedhe. Oromoon tokkummaa isaa jabeeffachaa jira. Kun itti fufuu turre jira jenna. Mee kana wal qabsiifneeti 2016 bara 2016 Leencoo Baatii Aljaziiraa irratti dhiyaateetiin hoggaa Geetaachoo Raddaa wajjin mormu ilaalaan ture duratti. Nama hidhuun, intarneetii cufuun, sooshaal miidiyaa cufuun rakkoo guddaadha. Mootummaan akkas gochuutiin irra jiru. Human right abuseedha jedhee dubbataa ture. Kaleessa immoo waa'ee mootummaa Itoophiyaan jiru kana hoggaa gaafatanii tokkoffaa namni hidhamee hin jiru sirumayyuu. Lammata immoo intarneetiin hin cufamne, silkiin hin cufamne jedhe. Inni gaa Leencoon eessaa argatte informationii kana jedhee gaazexeessaa sun gaafachaa ture. Garuu telecommunication maanejeriin CEO'n dhiifatama gaafattee ture. Interneetii fi silkiin cufamuudhaa fi security rakkoo jiruuf waan cufamee fi dhiifatama gaafannaa jetteetiin afaan ishiitiin dubbattee ture. Silkii fi interneetiin Leencoo lataa beeku suni kan siraaskaajii woy CEO woy maanejeriin beeku suni addadha. Kophaatti qaba inni hin cufamne hin jedhu sun sheemii akkamiitiin namatti dhaga'amu. Nam tokko hin sobdaa mootummaa inni gargaarta
siyaasa Afrikaati kun sobni anuma jirudha garuu soba amboru kabaja si dhabsiisu ansheemii si godhu anuma jiru CEO or manager in telecommunication dhiifatama jettee guyyaa torbee dura gaafatte inni cufameen beeku jedhee miidiyaan internationally tokko irratti dubbachuu how shameful it is kan akkamitti ilaalta maalirraa ka'eeti namni akkanaa kun maaf sheemii dhabe giltii maaf dhabe mataa yaaduu maaf dhiise maali akkana ta'uun kun amma itti nama deemsisa. Dhiifama gaa waa'ee nama tokko dhuunfaatti single out goonee yaada kennachuu barbaadee miti haalichi dhimma biraa hojii wal qabataayyuuti. Advisorii muummicha ministeeraati obbo Leencoo Baatii yookiin Siisaa Ayyalee jechuudha. Egaa muummicha ministeeraa namni gorsu kun akka nama tokkootti qofaan ilaalla miti akka mootummichaatti ilaalla. Oromoon waa tokko barachuu danda'uu qaba. Daaqon Daani'el Kibratiin muummicha ministeeraa garantaanitti gorsaa jira jennee dubbataa. Warri Oromoo ta'es yeroo garantaanitti gorsan dubbachuu danda'uu qabna. Rakkoon irraa baratamuu qaba waan ta'eef. Obbo Leencoo qofaa miti fakkaattonni isaa baay'een aktiivistoota diyaaspooraa irraa galan dabalatee warreen iddoo biraa keessa hudduu gashatanii yookiin luka tokkoon dhaabbatanii deeman dabalatee warreen diyaaspooraa keessaati gara biyyaatti galanii mootummicha deeggaraa jiran kun inumaayyuu an yeroon duraan yaadu ture gameeyyiin abbootiin siyaasaa yeroo biyyattii keessa galanii mootummaa wajjin gorsitoota ta'an waan qajeelaa gorsu inumaayyuu biriijii ta'u mormitootaaf mootummicha gidduu biriijii ta'aniitu walitti fidu kan jedhuun abdii qaba ture. Mormaniis rakkoo uummata kanaa arganiiru waggoota dheeraadhaaf waan ta'eef rakkoo akka institushinitti mormitoonni qabaniif waan beekaniif mootummicha biraa immoo dhaga'ama yoo argatanii gaappii kana gidduu jiru ni dhiphisu kan jedhuun abdii qaba ture jechuudha. Garuu isaan daranuu mootummichis akka hin jijjiiramne gaappiin mormitootaaf Oromoo fi gaaffii Oromoodhaaf mootummicha gidduu jirus akka bal'atu gaappiin mormitootaa fi mootummicha gidduu jirus akka bal'atu warri kaanis akkasuma godhaa jiran warri gorsitoota jedhanii rakkooleewwan garaagaraa kaasaa jiran jechuudha. Inni kun tariitii siyaasa Oromoo keessatti nama tokkorraa yaada sagal dhaga'uun barfamaa mateera. Oromootu dhaabateen ilaalu malee warri waggaa 3 arfan kana maal dubbataa turan har'a maal dubbatu jedhee ilaalu uummanni kun garraameedha beektaa. Malee silaate warri Leencoo baay'ee isaaniitu jiru warri kaleessa maal jedhaa ture har'a maal dubbatan jechuudha. Oromoon isa kana gab godheetti dhaabbatee ilaaluu qabu jechuudha. Fagootuun dhaqiin ani sila fakkeenya of kaaseera maatii kiyyaa. Namoonni baay'een meeqamtanii meeqaa mootummichis haala nageenyaaf jechuun muummichi ministeeraa paarlaamaa irra taa'ee kan kallattiin darbaa jiru irratti rakkoo nageenyaaf jennee dhaabnee opereeshinii jalqabne yeroo xumuru ni gadhiisnaa jedhe. CEO'n Teeles akkanuma jette jechuudha. Tariiti gaa Leencoo Baatii tariiti maatii isaas rangeenye kan isaas bilbila harkaan cufamne ta'a. Kanaaf ta'a kan inni akkasitti kaasuu danda'e. Garuu baay'ee nama dhiba jechuudha. Amma fedhe mootummaa yoo deeggareeyyuu namni kamuu haqa jirtu dubbatee akka dhalootaatti jechuudha. Irraa baratuu qabu. Warri kaanis warri paartii badhaadhinaa keessa rakkina hubannoo hin qabne rakkina waan biraayyuu hin qabne akka Oromoo tokkotti jiraachuu warri danda'an mootummaa sanaaf meeshaa ta'anii warri deeman dhaabbatanii of ilaaluu danda'uu qaba jechuudha. Yoomiyyuu taanaan of caalaa uummata keetu dursuu qaba. Of caalaa saba keetu dursuu qaba jechuudha. Warra akka Leencoo Baatii fa'aa obbolaan itti dhabanii ofii samma tokko qabsoo kanarraa qooda fudhatan yemmuu akkasitti dunuunfatanii soba ilmi namaa kamuu sobuu hin qabne soban sheemidha jechuudha. Garuu inni mul'atee akkuma sila kaase rakkoon Oromiyaa keessa jiru ka Gujii Boorana Wallagga keessatti lubbuun guyyaa guyyaatti darbaa jiru kan hin mul'anne miidiyaa kabareejii dhabeeti. Obbo Leencoonis taree Aljaziraatti ba'anii dubbatanii malee warreen immoo kana dalagaa jirani ka diyaasporaa ta'ee biyyatti gale kan uummanni Oromoon argine immoo kumaatamatu jira jechuudha. Warri mootummaa gorsina jedhan. Mul'ata boor gaafa mootummaan kun filannootti siqee yookiin uummanni kun mirga isaa falmatee mootummaan kun gufuu jala yeroo ga'u immoo deebi'anii immoo maal takka jedhamu teenyeetu waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf Oromoon taa'ee ilaaluu qaba. Mootummaan kun yoo waan ati ijaan argitu akkasitti si sobu
boorotuma sagaleetiin mo'ame aangoo kennee deemaa jedhus gaaffiidha. Isheema miidiyaa irratti dubbatamtu qofaan laalina. Otuu haalawwan kun dubbadheera armaan dura mootummaan kun bifa dhoksaatiin loobii guddaa qaba. Kanneen akka Leencoo fa'aa kanatu biyya alaatti loobii godhaafi. Kanaafi Dr. Abiyyis otuu nagaan qabaatiin ambaasaaddara nagaa ta'ee kan inni noobilii badhaafame. Kanaaf Oromoon sagalee qabuun birmachuu danda'uu qaba. Nuti amma rakkoo keenya namatti quba qabaachuu qofaa miti, quba qabuu qofaa miti jechuudha. Wanta soba darbe kana balaaleffachuuf meeqan keenyatu of kennee dubbataa jira. Addunyaan rakkoo Oromoo kan akka hubattu gochuu meeqan keenyatu hojjetaa jira. Kanaaf duuchumatti Leencoon nama tokkodha malee warri kaan kan isa fakkaatan armaan duras namoonni biraas maqaa dha'uu yoo barbaachise Ahmed Jundiis akkasuma ba'ee wanta inni kaase argineerra jechuudha miidiyaa irratti. Warri kun hundumtuu diiyaasporaa irraa galee warra mootummicha wajjin hidhata horatedha. Warri mormitoota keessaa turanii har'a miidiyaa Finfinnee Integrated Broadcast irratti dhaggeeffataan ture Koloneel Gammachuu fi Koloneel Abbabaa Garasuu dhiyeessanii turan. Koloneel Abbabaas akka inni itti kaasaa jiru jechuudha. Uummanni keenya bilisoomeera isheen hafte iddoo akkasiitti isheen amma bilisa baasna guyyaa 2-3 gidduutti kan jedhu jechuudha. Wantoonni kun mootummichi ofiisaa uummanni Oromoo mirga isaanii beekanii falmata. Mootummichumti na gargaaru jedhee warreen ofitti qabe kun mootummichuma balleessaa akka jiranidha kan mul'atu. Inumaa yeroo tokko tokkotti obbo Leencoon gad ba'anii dubbachuun isaanii soba sana natti tole. Natti maal jennaan mootummichi sobaa ta'uu isaa mul'isan jechuudha. Inni kaan yoo ragaa fiddeetti agarsiiste malee dunuunfatee masii morma waan ta'eef mootummichaaf gaariidha warra akkasiis jiraachuu jechuu barbaadeetanii doktor. Tole baay'ee gaariidha. Maaligaa obbo Leencoon Amnesty Internationaliitu sobamoo uummata Oromoos achi jiraatu suntu sobamoo akkuma jette warra kee bira ga'uu dadhabdee ani waanuma tokkon jedha obbo Leencoodhaaf. Obbo Leencoo baatii interviewudhuma ati amma kaleessa goote sun deebii dhaggeeffadhu. Ofumaa of madaali jechuun barbaada. Ani kanuma jechuun barbaada. Mee dhaggeeffadhu maaltu sitti dhaga'ama. Kanuma jechuun barbaada obbo Leencoodhaani. Mee amma gaa rakkoo amma jiru kana ammoo ilaallee tama paartiileen Oromoo keessattuu paartiin Oromoo guguddaan 3 akkuma ati jettee keessattuu Oromiyaa keessa olii gadi deemanii of barsiisaa jiru. Isaan of barsiisaa jirra jechaa jiru. Garuu eenyutti of barsiisu Oromoonuu ajjeefamaa jira. Oromoonuu rakkachaa jira. Dhaabbataniitiin amma taa'anii immoo hoggaa deeman mirga keessaniif falmadhaa. Rakkoon akkanaa dhufe akkas godhaa. Pilaan B yoo filannoon kun humnaan nurraa fudhatame maal goona? Yoo immoo filannoon kun ta'uu baate maal goona? Jedhanii uummata nagaa hoggaa uummata bira gahan sun barsiisaa hin jirani. Akkamitti qabsoo gara fuulduraa kanatti fufna? Yoo rakkoon dhufe maal godhamuu turre jiran jedhamu sun uummatatti himaa hin jirani. Kanaafuu isaan amma isa dhiisaniitiin akkamitti Oromoon tokko ta'ee rakkoo amma jiru kanarraa of hambisaa kan jedhu sinirratti haasa'an jiran. Maal eegaa jiru? Rakkoon paartiilee Oromoorra maalii fi yuunitii fiduu waan dadhaban? Kanatu isaan deebisanii gaariidha. Garuu yaadi jiru maa inni? Yaaduma akka kennituuf yaaduma. Iddoo sadiitti cabsinee haa ilaallu doktor. Gaaddisa paartiilee Oromoo jedhanii ODP duraanii dabalatee naannoo Oromiyaa irratti gaasaanumatu jira. Isaaniin dabalatee mormitoota warra kaan wajjin gaaddisa Oromoo jedhanii wanti isaan dhaaban jiru. Warreen kana keessaati wantoonni akka sadii ta'aa ilaallu. Warri mootummaa hojii isaanii hojjetaa jiru. Hojii Oromiyaa diiganii Itoophiyaa kaleessaa ijaaruu irratti hidhataniitu kan hojjetaa jiran. Mormitoota akka lamatti ta'aa ilaallu. Kanneen akka adda bilisummaa Oromoo paartii biyyoolessaa kan amma Jeneraal Kamaal Gachuun geggeeffamuu fi KFO. Addi bilisummaa Oromoo gaagura hidhaa jira. Kaannisatti galu waaqatu beeka. Yoo kaannisni ittiin galle gaagura hidhametti dammiin hojjetamu. Addi bilisummaa Oromoo bakka garaagaraatti waajjirri banamaa jira. Ashuu hin deeggarra akka waan tokkotti lafa dhaabbatanii hojii biraa hojjetu. Jaarmiyaan achirraa ka'a waan ta'eef. Garuu immoo uummata ati waajjira dhaabdeetti ijaaruutti jirtu sun du'aa jira yoo ta'e isa du'aa jiru kana dandamachiisuu moo waajjira dursaanii jedhu gaaffii nama hundumaati jechuudha. Moo hojiiwwan lamaanuu wal takkaa hojjetamuu hin danda'anii ka jedhu irratti addi bilisummaa Oromoof ilaaluu danda'u qaba akka dhaabbataatti jechuudha. Waajjira isaas banaa
Uummata kanaafis rakkoo tarii dheengaddaa karaa damee beeksisii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booraniin ibsii miidiyaadhaaf kennamee jira. Waa'ee miseensonni isaanii hidhamu sun gahaadha jedhee yaadu. Rakkoo miseensota isaatii fi dhaabbata sanarra ga'aa jiruuf watwaannaa yookiin iyyannaan ni goosisaa jiru wal bira qabnee yoo laalle waliin argu. Kanaaf gaagura hidhuu qofti bu'aan qabu kaannisni dammeessee damma sana fidu yoo hin argamne jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoos uummata inumaayyuu parpaziinumti amma duulli lixa Oromiyaa irratti kibba irratti gaggeeffamaa jiru kun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin giraawundii iddootti addi bilisummaa Oromoo deeggarsa qabu kutuudha. Maaliifi boordiin biyyoolessaa filannoodhaaf jedhamee komaandi poostiin labsamee jiru wanti ka'u hin jiru jetteetti adde Burtukaan jechuudha ibsa gaazexeessitootaaf yommuu kennitu. Kana jechuun naannoleewwan akkasii kanatti rakkoo nageenyaa jira jedhanii filannoo hanqisu sagaleen yoo xiqqaate kan hubannoo qabutti jechuudha. Lixa Oromiyaan beeku Wallaggaa lixaa Wallagga bahaa keessa hojjedheera nan beeka aanaa 24 jira. Aanaaleen kun konstituensii kana keessa gara 17 moo akkamii kan siitii qabani. Inni lixaas akkasuma ta'a jechuudha. Kibba keessa yoo dhufnes wal fakkaataadha Gujii fi Boorana keessatti jechuudha. Teessumuma kana yoo lakkoofte gara 80 dhaqa. Innuma kanuma irratti immoo 100% addi bilisummaa Oromoo immoo addoo jedhamutti jechuudha. Isa kana hanqisuuf deemamaa jira. Addi bilisummaa Oromoo kanatu irratti hojjetamaa jira jedhee daba geggeeffamaa jiru kana himataa jira yookiin irratti hojjechaa jira yookiin qabsaa jira yoo jedhee sobuu ta'a jechuudha. Kanaaf isa kanatti uummata. Gara kaafaawaa yoo dhufne waa lama irratti kaafaawwan ilaaluu ka qabu tokko ammuma adda bilisummaa Oromoo sanayyuu gad bu'anii jaarmiyaa irratti cimanii hojjechuu irratti inni jira jedhee yaada. Amma kan mul'ataa jiru ba'anii uummatuma dubbisu. Uummanni kun uummata kumaatamaan bahee si dubbisu kana laaluun qabdu. Uummanni kumaatamaan bahee si dubbisu kun kaayyoo kan kee fudhateera, ijaaramuudha murteessaan. Filannootti yoo deemne Dooktar ajandaa guddaa goonee mari'achuu dandeenyaan filannoo 2005 sababa sanaas biyyaa bahe waan ta'eef sirriitti hubadha. Maaliifi filannoo keessatti humni voter kaardiin qabdu yoo ta'e iyyaa oolte maal goota? Voter kaardii argachuuf caasaatti ijaaramtee ID qabaattee sirnaan ta'uu qaba jechuudha. Akka wacaa sanaan filannoon qubaan miti yoo ta'e jechuudha. Kanatti kennuu qabdu. Isa kana irratti hojjetaa jiraa gad bu'ee jedhes natti hin fakkaatu. Gama biraatiin immoo humnoonni kaafaawwan amma dhiyeenya kan akkan argutti madirakiin cimsinaa mootummaas akkasitti ijaarraa kan jiru kaasaa jiru hooggantoonni isaanii. Madirak dhaabbilee gara biraa wajjin warreen Oromoon ala jiran ofitti fiduun gaariidha. Amma tokkoyyuu siyaasa Oromoo keessaa baanee saboota biraa hawwachuu danda'uun qabsoo Oromoodhaaf gaariidha. Garuu akka Oromootti kanneen adda bilisummaa Oromoo kanneen kaan wajjin walitti dhufanii deemuu dursuu hojjechuu irratti argaa hin jiru. Ammayyuu xiqqoo walitti dhufan jennee gammannee turre gaappiin deemaa jira jechuudha. Gara madirakitti of geggeessuu jechuun kun xiqqoo ishee paartii sana keessa jiru durumaanuu garuu adeemsi madirakii fi adeemsi badhaadhinaa fi adeemsi Itoophiyaa kaleessaa ijaaruu kan jiru kun garaagarummaa isaa natti mul'atu waan ta'eef eeriyaa kanarratti sirriitti of ilaaluu danda'uu qabu. Karaa bobba'uu qofaa miti immoo bobbaa kana walitti deebi'anii immoo ilaaluun mormitoonni walitti dhufanii hin jiru. Maaliif hin jiru jedhaa wajjin hojjedhee qaamaan argeef osoo hin taane hubannooma miidiyaa irratti yeruma yaada ibsa kennatan illee akka ofuma dhaadeeffata malee paartilee warra Oromoo kaan wajjinis taanee kan jedhu irraa ragaa hin jiru hooggantoota isaarraa jechuudha. Gama biraatiin egaa dhimmi lammummaa wal qabatee obbo Jawaar irratti ka'aa jiru sunis xiqqoo rakkoo akka Oromootti utuu hin taane saboonni biraa keessa dhimma ba'an waan ta'eef iddoo sanattis amma tokko dafanii fala kennuun gaariidha akka warri Habashootaa yookiin warri kaan duula Oromoo irratti gaggeeffamu taasisu irratti akka waan hin taane gochuu dhabuun isa kana. Gama biraatiin paartiin amma BPO yoo ilaalle immoo isaanis xiqqoo amma tokko waajjira banuu akka adda bilisummaa Oromootti wanti tattaafatamu jira garuu xiqqoo ishee eeriyaa irratti maasilii socho'anii kibba bahaa naannoo Walloo wantoota akkasiirraa bahanii godinaalee Oromiyaa gara biraa irratti of ijaaranii mul'atanii booldi ta'anii akka paartiitti warra isaan fakkaatu wajjin hojjechuu dhabu irrattis laafinni ni jira jedhee yaada gama isaaniitiinis. Kanaaf dhimmoota kana irratti kaafaa'oon addi bilisummaa Oromoos miseensota isaanii hidhamaa jiran
waajjira isaanii cabaa jiru haga rakkoorra gahaa jiruuf isaan dubbataa jiran. Inumaa yommaa namoonni kumaatamaan ba'anii yommuu hiriira irratti godhan warri kaafa'oo Dr. Mararaas haa ta'u Obbo Jawaar gad ba'anii miseensonni Oromoon hidhamaa jiru haa hiikamu jedhanii yeroo dubbatan hin argine jechuudha. Amma gara Oromiyaa lixaayyuu deemuutti yaaduu jiru uummata hidhamaa jira du'aa jira jetteef hin dubbanne fuuldura dhaabbattee na filadhaa jechuun kun xiqqoo qaanii ta'a jechuudha anaaf akka kootti jechuudha. Kanaaf isa kanarratti paartileen kun of ilaaluu danda'u qabu. Lamaanuu addi bilisummaa Oromoo akka paartii guddaa deeggarsa wayyabaa qabu jaarmiyaa yeroo dheeraas gaaffii Oromoo deebisa jedhamee irraa expectationii qabnutti isa kanarratti addi bilisummaa Oromoo dhaabbatee ilaaluu qaba. Keessaa yoo addi bilisummaa Oromoo fayyadama miidiyaa rakkoo irra ga'an jiru gad ba'ee dubbachuu irratti rakkoo hojii gurguddoo hojjetes ba'ee gurgurachuu irratti bara baraan qeeqamaa jira. Har'as hoogganni isaa qeeqamuu danda'u qaba. Addi bilisummaa Oromoo filannoo guddaatti deemamaa jira. Waa sadii yoon cimne gaaffii Oromoo deebisuu hin danda'u. Addi bilisummaa Oromoos dinagdeen cimuu danda'u qaba. Miidiyaa sabquunnamtiitiin cimuu danda'u qaba. Jaarmiyaatiin cimuu qabu gadam. Jaarmiyaadha guddaan jechuudha. Kana sadan hin qabu taanaan boorus kufaatimatti dhufa waan ta'eef asirratti of ilaaluu danda'u qabu kan jedhuun kaasaa dhufta. Galatoomii egaa asirratti dhugaadha. Paartileen Oromoo tokko ta'anii walitti baquu otoo hin ta'in wajjin hojjechuu danda'u turre jira. Paartileen Oromoo hundi dura paartii Oromoo wajjin waliin hojjechuu barbaachisaa ta'u. Akkuma ati jette sabab sablammii kan biraa wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Uummata Oromoo hin taane cunqurfamoota warra baay'inaan xinnoo ta'an akka Oromummaatti guddaa waan taaneef isaan gargaaruun isaaniin jirra jedhanii ofitti qabuun baay'ee barbaachisaadha. Dura garuu ofii mana kee keessaa sun qulqulleessuu sirri jira. Mana kee keessa maatii kee wajjin otoo nagaan argatiin gadi baatee ollaa kee wajjin nagaa argachuu hin dandeessu. Kanaafuu Oromoon paartileen Oromoo sadan warri guguddaan kun walii galuutu irra jira dura. Akkamitti akka hojjetan, akkamitti gara filannootti yoo deeman, filannoon yoo godhamuu baate maal ta'uutu irra jira. Uummanni ilaa danjeresiitu dhufaa jira, rakkoo guddaatu dhufaa jira. Kana akkamitti gadi butuu dandeenya, salphisuu dandeenya, hambisuu dandeenya kan jedhu irratti pilaan B irratti hojjechuutu irra jira, walii galuutu irra jira. Kana ta'uu baannaani anaan na filadhaa jedhanii olii gadi fiiguun faayidaa uumaan kennu. Tokkoffaa akkuma ati jettetti immoo miseensonni isaaniis haa ta'u miseensa gargaartonni isaanii hidhamaa waggaa jiran gadi ba'anii Oromootti himuutu irra jira. Hammam gadi ba'anii miidiyaatti gaaf tokko dubbatanii deebi'anii ciisanii gadi ba'anii asitti asitti achi maalii banuun faayidaa hin kennu. Ofiisni har'a banamee boru cufama. Kanaafuu uummata isaanii barsiisuutu mirga isaanii uummanni akka baru gochuutu irra jira. Kanatti wanni jenna. Daawwattoota keenya egaa marii nama gochaa jirru Raajii Guddataa wajjini. Dhumarratti Raajii waa'ee ammalaa Finfinnee irratti paartiin adda addaa socho'aa jira. Filannoo unutu bulchaa. Waaree Salaaleen kan keenya, Adaamaan keenya kana illee kaasuun barbaadu. Maaliifi isa simple thing ani hin taanedha oduu hin taane siyaasaaf fayyadamaan dhugaa irratti waan hin doomne isa irratti dubbachuu iyyuu hin barbaachisu. Oromoon waan akkasii irrattis rakkachuun irra hin jiru jecha nuti amma dubbachaa jiru waa'ee Finfinnee. Finfinnee irratti garuu paartileen Oromoo kunis ta'ee mootummaan naannoo Oromiyaa homaa jechaan jiru. Lafti ammas gurguramaa jira. Lafti Oromoo ammas kennamaa jira. Bal'aadhaan isa durii caala kennamaa jira. Subdivision country club naamin division jedhaniiti isa dur caala bal'isameetiin namaaf kennamaa jira. Oromoon amma yoomitti obsa lafti isaarraa waggaa ka'u. Maaf callisee akka durii sun Finfinneen kan keenya jedhee maaf hin kaane Oromoon. Mirga isaatiif nagaadhaan mirga kennameeraa fi mirga dimokiraasii isaatii mirga seerri biyya suniin eeyyamaaf. Garuu kun godhamaan jiru. Namni burjaajaheera, rakkateera, konfiyuuzii ta'eera. Kan akkamitti Oromoon mirga isaatiif akka durii sun tokko ta'e akka falmatu gochuudhaaf maal godhamu ture? Dhimma Finfinnee irratti
mootummaa qofaatti natti hin fakkaatu akka quba qabuu kan qabnu dhaabbilee mormitootaa irrattis beektota hayyoota Oromoo akkuma isin kaastanis Dooktar Oromoo irrattis. Isuma jechaan jira ko warri paartileen Oromoo waan tokko jechaan jiran ogguma intarviiyuu godhamu deebisu malee gadi ba'anii uummata Oromootti dubbachaan jiran. Isa kana gaa yoo paartiin siyaasaa Oromoo qabatee adeemu hin dubbanne mootummaan biyyan bulcha jedhu yoo hin dubbanne Oromoon ofii dubbachuu danda'uu qaba jechuudha. Isatu miidhama waan ta'eef. Dhimma Finfinnee irratti akkuma jedhe taateewwan qooda Finfinnee keessaa qaban irratti wanti ifaa tokko jiraachuu qaba. Yoo kun hin jiraanne lafti Oromoo gurguramuu Oromoon keessaa dhiibamuun waan hin oolledha. Oromoon achirratti cabe jalqabasi ammas cabuunsaa waan hin oolle jechuudha. Yoo kun hin taane. Inni jalqabaa mootummaan kamiyyuu kan mootummicharra jiru aangoorra jiru haa ta'u mormitoota warra booru mootummaa qabatus haa ta'u ifatti seeraan abbaan biyyummaa Finfinnee Oromoo ta'uunsaaf Oromiyaa jalatti buluun ishee seeraan tuqamuu seeraan taa'uu danda'uu qaba. Igginni itti godhamuu danda'uu qaba jechuudha. Finfinneen kan Oromooti kan jedhu igginni itti godhamuu qaba. Yoo kanan goone Oromoon dhiibamuunsaa ammas ittuma fufa jechuudha. Temporary solutionidha wantoonni dhufan. Imaammataan labsiidhaan lafti Finfinnee Oromoon kan saa ta'uunsaa mirkanaa'uu fi danda'uu qaba. Kana godhuu dhabuusaatti Oromoon kan inni dhiibamu jechuudha. Jaarmaa aangoo siyaasaa kan qabu jaarmaan Oromoo aangootti bahu sirnaan kaa'uu dhabuusaa. Finfinnee akka qircaatti hiraniitu adda wayiitu walitti buusee OPDO keessaa, BADN keessaa, TPLF keessaa walitti fidaniitu Finfinnee bulchaa ture jechuudha. Amma warra TPLF keessaa ari'aayyuu jiru yoo mana marii isaanii argiteettoote kantiibaa Taakkalaa Uumaadhaaf immoo gaaffii dhiyeessan argaan ture namni isaanii keessaa ba'ennaan jechuudha. Akkasitti bullaa turte jechuudha Finfinneen qircaatiin jechuudha. OPDOnis iddoo barbaadeeti warra Finfinnee hojjetan fidaa naannoo Amaaraas akkasuma jechuudha. Garuu Finfinnee irratti Oromoon naannoon Oromiyaa akka mootummaatitti bulchuu teessuma federaalaa ta'ee numaayyuu warri teessuma federaalaa keessa ta'anii kiraa kaffaluu malani silaatii naannoo Oromiyaadhaaf jechuudha. Biyya kam keessattiyyuu biyya Kanaadaan jiraadhaa magaalaan keenya guddittiin Ottawaadha kan federaalli keessa taa'u garuu provinsii Ontario jalatti bulti akkuma kana jechuudha. Finfinneen Oromiyaa jalatti bulti teessuma federaalaa ta'uu dandeessi jechuudha. Amma Interestii baalaadaraas haa ta'u paartiileen warri Samaayyaawii paartii turanis eenyufaayyuu magaalaa sana keessatti filannoo gochuudhaaf dorgomuudhaaf lafa jala hojjetamaa jira. Jaarmiyaaleen Oromoo immoo akka isaaniitti Finfinnee keessatti aangoo siyaasaa argachuuf hojjetaa jiru kan jedhu yoo ta'e immoo natti mul'atu. Addi bilisummaa Oromoo naannawaan Finfinnee warra jiran naannoo Oromoo keessatti waajjiraalee garaagaraa banaa jira. Waajjiroota hedduu banataa jira. Garuu immoo mul'atee akka sabaatitti waan rakkoo Finfinnee keessa jiru overwhelmed ta'ee jiru kana bold godhanii irra deebii uummataa deebisuudhaaf ta'aa jira kan jiru natti mul'ataa jiru. Ammas akkuma isin kaastan waa'een afaanii, waa'een Finfinnee kamiyyuu caalaa waa'ee bu'uura gaaffii Oromoo qeerroo 5,000 itti dhabne waan ta'eef gaaffiin sun ammallee ni deebi'uu mitiiti. Dhimmichiyyuu ka'aan jiru jechuudha. Hancaalutu taabota bu'ee jedhamee lafti jalaa saamamaa kondiimineemi amma namoota ogummaa qaban otuu irratti research godhaniitu wayya. Garuu amma Finfinnee keessa wanta hojjetamaa jiru sistemaatikaalii jechuudha. Manoota gandaa kiraay beetochi warra jedhamanii manoota dudduufanii jirani liiziif dhiyeessu yoo dandeesse irratti ijaarrattaa ati hin dandeessu taanaan abbaa qabeenyaa dhufee ijaara. Waa sadiitu deemaa jira sistemii kana keessatti namoonni baay'een kaasan yeroo baay'eetti suma lafa bitamu suma dhiibamaa jiru argu malee suma real estate argaa jiru. Yeroo namo investimentiif jedhamee liiz godhamu namni achi keessa jiru kun qalleessi jiraataa ture kun Oromoodha baay'eensa. Maal godhaa ofii mana irratti ijaaree liiz godhee jiraachuu hin danda'u. Maal godha? Hin gurgura. Eenyutti gurgura? Oromoon qabeenya hin qabu. Akka bitu eenyu? Saba biraati jechuudha. Sabni biraa bitu sun maal godha? Oromoo dhiibaa deema jechuudha. Oromoon achi fudhate maallaqa argatu sun immoo isaan dhaqee kompiitaantii ta'ee Finfinnee keessa jiraachuu hin danda'u. Eessatti godaana? Ba'eetu magaalaa keessaa tuulamatti godaanaa deema jechuudha. Uummata biraa irratti. Oromoo kan hin taane inni achi jiru sun innumti kompiit godhee bitachuu hin dadhabne immoo Gojjamiif Gondar yookiin Baardaar hin naqu bara. Sabbataaf sulultaa deemeetu Oromoo sakaan irraa dhiiba jechuudha. Birrii achirraa fudhatee achitti dhaqee immoo dorgomaa ta'ee bitata. Siistemii hedduutiinidha kan balfamaa Finfinnee keessaa bahu eessatti gatamaa jira sandaafaa. Oromoodha kan miidhamaa jiru jechuudha. Paarkii jedhanii tiraanspoortiidhaaf lafa baasiidhaaf na jedhanii
kun hundumtuu kan raawwatamaa jiru systematically namni suma master plaanii arga isumarra keessaa mul'atu arga sistemii itti Oromoon achi keessaa dhiibamaa jiru yoo lakkoofne hedduudha jechuudha. Har'a waraqaan eenyummaa Baardaariif Gondarirra baasiitiin dhufeetu fudhatee galaa jira ID har'a yeroo ammaa kana jechuudha. Diyaaspooraan biyya alaa jiru karaa imbaasii yeloo kaardi jedheetu dhaqee Finfinneetii fudhatee maqaa akaakayyuu isaa maqaa Oromoo guutaa jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Sagalee waraabameen qaban imbaasiitii namni asiitii namni Oromoo hin taane inni ayaatee Oromoon jedhee yeroo inni ID gaafatu qabu sagalee waraabamee na bira ga'e jechuudha. Sistemiitiin Finfinnee irratti kanatu hojjetamaa jira. Oromoon dammaqeera ilaaluu danda'u qaba. Paartileen siyaasaa Oromoos booldi godhanii kaafaa isaatu adda bilisummaa Oromoo ejjennoo Finfinnee irratti qaban booldi godhanii imaammata isaaniitiin ibsuu danda'u qabu jechuudha. Namuu hoogganni qabu miidiyaatti dhiyaatee kanadha. Kana jechuun immoo kanadha jedhanii irra dibootu hin taane ejjennoo sanarratti Oromoonis immoo wal duukaa dhaabbatee falmachuu danda'u qaba. Waa'een Finfinnee, waa'ee lafti keenya lafee keenya akkuma jenne sanadha. Waa'een afaan Oromoo afaan hojii gaaffitti achiin kaanedha. Waan kana lamaan irratti tarsiimoo seeraawaa ta'een mirkanaa'uu qaba kan jedhuun kaasaa. Dhumarratti mari'anneerraa waan barbaachisu natti fakkaata. Dhumarratti ani waan jedhu rakkoon Oromiyaa keessa jiru keessaa yookiin Oromiyaaf Oromiyaa lixaa keessa jiru du'aatiin uummata Gujii, uummata Booranaa, uummata Wallaggaa ammas itti fufee jira. Akkuma amma jettan immoo gara giddu galeessaattis dhufanii nama jimilaatiin hidhaa jiru. Komaandi poostiin lixa Oromiyaa jira malee ammaan bootti dhufeetu jalduu kana keessa iddoo waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa jedhamutti namni jimilaan hidhamaa jira. Ajjeechaan ammas ittuma fufee jira. Isa kana dhaabbataan jiru uummanni Oromoo birmachuu qaba. Sila galmarratti kaastanii DC'tti biyya Kanaadaa Torontoo keessattis wanti yaadame jira. Seattle keessatti har'a Awustiraaliyaatti hiriira akkasaan ba'aa jira. DC'tti godhamee jira. Oromoon gad ba'ee sagalee isaa dubbachuu. Ilmaan abbaa gadaatu bulchaa jira. Jijjiirama kana gufachiisinaa. Yeroo akka inni nuuf wanti jedhamu darbeera. Oromoon innichi Gujiif Wallaggarra ga'aa jiru kun dhiibee dhufaa jira. Adaamaa keessatti rakkoo dhaleessaa gara Oromiyaa bahaa keessatti Dirredawaa keessatti rakkoo dhaleessaa mootummichi wal duraa duubaan komaandi poostii lafa rakkoon uumametti dhaleessaa deemuudhaan dhuunfatee biyyattii komaandi poostiin bulchuu barbaada waan ta'eef biyyattii keessatti Hayilamaariyaam Faalleen paarlaamaatti dhiyeessaniitu seeraawaa godhanii bulcha dhiyeessanii har'a garuu aangooma nama tokkootiin komaandi poostiin uummanni kana cuucamaa jiru intarneetiin irraa kutamee bilbila irraa kutamee kanaaf Oromoon birmannaa kanarratti keessaa Oromoon biyya alaa jiru miidiyaaleen Oromoo sagalee uummata kanaa ta'uu danda'u qaba. Keessaa dubartoota daa'imman Oromoo dachaa miidhamaa jiran kanaaf dubbachuutu nurraa eegama. Cimamee irratti hojjechuu qaba. Uummanni diyaasporaa jiru kun akkuma kaleessaa sagalee ta'uu qaba kan jedhuun kaasaa maaliif ennaan mootummaan Dr. Abiy biyya isaa keessatti rakkoo hiikuu biyyoota alaatti rakkoo hiikuu tattaafataa jira. Naannoo Sudaanitti wanta raawwatame irratti krediitii argachuuf tattaaffii godhamee har'a immoo Somaaliilaandiitti fi Somaaliyaa walitti fiduuf ennaan Somaaliilaandii akkan dhufne dhorkamuu isaati kan miidiyaa irraa argine. Kanaaf rakkooleewwan keessaa akka dhaabbatee mootummichi of ilaalu rakkoo kana addunyaatti himachuu danda'u qabna. Isa kanarratti jabaannee hojjennu kan jedhu dhumarratti dhaammadhaa Dr. Ulfaadhaa. Galatoomi Raajii sagantaa keenya tuun fixiin amma dhaabbileen Oromoodhaaf hanjechuu barbaadaniin yeroo ammaa kana mootummaan nagaadhaan akka sochootan kan hin goone ofiisa keessan kan cufu miseensota keessan kan hidhaa jiru boru filannoo dhugaa godha jettanii teessanii waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u naannoo Finfinnee otoo yeroon irra hin darbiin ummata Oromootti himtanii kun murtee akka argatu gochuudha malee teessaniitiin boru filannoon dhufee filamneetiin mootummaa qabanneetiin ta'a kan jedhamu sun anaannatti mul'achaa jiru. Waan mul'atus natti hin fakkaatu. Filannoon dhugaas waan godhamu natti hin fakkaatu akka dhuunfaa tokkotti. Maaliif saayiniin amma mul'achaa jiru kun gara sitti nu deemsisaa jiru. More even dangerous than 1992 ta'aatu jira. Uummanni jimilaadhaan hidhamaa jira. Afaan Oromoo amma yeroo ammaa kana ammoo yeroo TPLF dubbachuun sodaatamaa jirutti yeroo Finfinnee keessatti yeroo ammaa namni nutti himu namni tokko ka'eetuma siidha eenyu akka siidhen beekamu namni tokko ka'eetuma reebaa eenyu akka si reeben beekamu hin qoratama jedhama qoratamee namni miidiyaa irratti mootummaan as bahee dubbatee hin jiru. Ijoolleen Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessatti waggaa ajjeefamanii reenfi isaanii haadhaaf ergamu.
nam tokko gadi bahee dubbate hin jiru. Ijoolleen feekii otoo hin hidhamin, otoo hin qabamin, otoo hin booji'aman jedhaniitiin communicationii meeqatos bahee communication ministerii, prime ministerii ofisii irraas ta'ee kan adda addaa as bahanii dubbachaa turanii. Waa'een Oromoo kun salphaa ta'aa jira. Kunis immoo dhaabbilee Oromootu waan callisaniif gadi bahanii sagalee tokkoonii siiresii ta'anii dubbachaa waan hin jirreef. Waa'een Amaaraa tokko ijoolleen naannoo biraa waggaa dubbatan warri Aabin gadi bahaniitiin akkatti isaan dubbatan. Paartiin Amaaraa kan biraa akkatti isaan dubbatan. Kanaaf sodaarraa kan ta'e mootummaan Itoophiyaas kun gadi baheetiin ibsa adda addaa kenna. Ibsi duwwaan garuu rakkoon hin hiiku. Kanarratti uummanni Oromoo tokkummaasaa jabeessee nagaadhaan gara fuulduraa bilisummaa isaatiif hojjechuu turre jira. Dhaabbileen Oromoo kana gochuu baannaan achuma taa'anii na filadhaa maalii jedhanii olii gadi fiiguun uumaa faayidaan kennu Oromoodhaa fi kana sirreessu turre jira jenna. Daawwattoota keenya waan nu dhaggeeffataniif yeroo gaarii harkaan gaarii isiniif haa ta'u. Nu hordofaa fooloo godhaa ONN akkasumas Dr. Qadiilaa Shoos fooloo godhaa yeroo gaarii kan gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomi Raaji. Galatoomaa isinis. Kaasi kumara ke ummatarra kaasi kumara ke sirratti bare kaasi kumara ke ummatarra kaasi kumara ke sirratti bare kaasi kumara ke Nandagata metira basabuyo kangata metira osonu bagamu kaninji metira Saab jede dugaan saba keenya imulata ifajira kana kakafalo milala chuda bejira kaasi kumara ke sirratti bare kaasi kumara ke matarra kaasi kumara ke sirratti bare kaasi kumara ke matarra kaasi milaba sabakana isabara dibba kalesa nutimte nubochune gurba haramal tugale mabafan kabatu moduga sabatin kumara tabatu silago tambe tumago tabarbada basaste fitate michomu barbada unjalenki akambili sumabate daldala siyasa dalidum fatate Sabab Allah bute koso lafan kain arara jette darsa lakain isadakte jalo gara tolbate nama bek numiti nama biratate Abanko fan farsu nimtatu warara fashin siyasa barana ora mara aboko kas kumara kasi kumara ke sirratti bare kasi kumara ke matarra chabbinjile jechu dileri mochabi namarra fokkisa disa dugarabbi inadanga chabse ilman kenya nyaate fitunu jalatti cinina chajiru kulo hangarratti abanko fan farsu nimtatu warara fashin siyasa barana ora mara aboko kas kumara kasi kumara ke sirratti bare kasi kumara ke matarra kasi kumara ke sirratti bare kasi kumara ke kasi isa keessa beeku lolli tapha sanya bishee garba marika marooke maroo marii saba isa keessa beeku silaa lolli tapha isa gimbi isa beeki kan gooji birmaji biyya baaroo tumsa kan guddinaa tumsa isa nacho isa mandi kan keellam wallagga kan du'e badee malee kan jiru wal arga bosonni manaaree kaayyoof jechee malee rabbitti isaan tiksee milkiin isaan galche sanyii waaqoo guutu Oromoodhaaf duule Oromoodhaaf du'e sanyii Adam Diloo Oromoodhaaf duule isa baale
isa ginji kan galessa isa boni kan ilfata